Jesus Maranatha. Jesus abdi keenya yeruma har'as bori satwaafuma mana keenya dhumaatati. Jesus nan dhufan hundatti jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Jesus Maranatha. Maranatha, 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 dafii kootu Gooftaa. Maranatha, 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 dafii kootu Gooftaa. Dhufatii kee Gooftaa baay'ee jireenya biyya lafaa nutti hin jibbine dursa mootummaa kee barbaanna dafiitii nuuf kottu si eegganna. Nuti kunoo sittiina ulfina kee hawwine jireenya biyya lafaarra gammachuu guutuu dhabne si arguu barbaanna yommuuf dhufta laata si eegaa jirra Jesus Maranatha. Maranatha, 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 dafii kootu Gooftaa. Maranatha, 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 dafii kootu Gooftaa. Hafuurichii fi misirrottiin kottu hin jedhu namni kana dhaga'us kottu haa jedhu namni dheebotee haa dhufu namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu. Ameen. Mul'ata Yohannis 22:17. Misirroo, misirroo, misirroo nuti eegaa jiru. Ulfinaan, ulfinaan, ulfinaan dafii nuuf kottu. Misirroo, misirroo, misirroo nuti eegaa jiru. Ulfinaan, ulfinaan, ulfinaan dafii nuuf kottu. Si waammanna, si eegganna, si yaabdanna, fuula kee arguu hawwina. Si waammanna, si eegganna, si yaabdanna, fuula kee arguu hawwina.
Yesus abdi keenya yerummaa har'as boris atwaakumaa mana keenya dhumaatati Yesus nan dhufanuun jetti jirta kanaaf hunduu si waammata Gooftaa Yesus Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Dhufatii kee Gooftaa baay'ee jireenya biyya lafaa nuti jibbiiree dursa mootummaa kee barbaanna dafii nuuf kottu si eegganna nuti kunoo sittiina ulfina kee hawwinee jireenya biyya lafaarra gammachuu guutuu dhabnee si arguu barbaanna yommuuf dhufta laata si eegaa jirra Yesus Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Maranatha 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 Dafii kootu Gooftaa Hafuurichii fi misirrottiin kottu hin jedhu namni kana dhaga'us kottu haa jedhu namni dheebotee haa dhufu namni bishaan barbaadus utuu gatii hin baasin bishaan jireenya kennu haa fudhatu ameen. Mul'ata Yohannis 22:17 Misirroo 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 nuti eegaa jiru Ulfinaan 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 dafii nuuf kottu Misirroo 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 nuti eegaa jiru Ulfinaan 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 dafii nuuf kottu Si waammanna si eegganna si yaaddanna